Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Xiqqii Deelii Niwus oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Xiqqii Deelii Niwus oduu wayitaawaa oduu amma yookaan Breaking News yeroorraa gara yerootti gadi dhiisu yeroo gadi dhiisutti akka isin bira dhaqqabuuf maatii chaanala kanaa ta'a yookaan immoo sabiskiraayib godhuudhaan mallattoo bilbilaasaan gadi qabuun nootifikeeshiniin akka isin dhaqqabu taasisuudhaan yeroo odeeffannoo gadi dhiifnutti wajjin turuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna kallattima gara mata duree oduutti dabra. Pirezidaant Doonaald Tiraamp anii fi Iraan dhoksaadhaan yookaan iccitiidhaan wanti waliin hojjetaa jiru tokko jira. Waan waliin hojjetaa jiru kana anaa fi namoota muraasa malee homuu hin beekan jechuudhaan dubbatee jira. Oduun itti aanu lola Iraan irratti qindoomina Israa'eel fi Ameerikaatiin gaggeeffameen Iraaniin humna waraana isii guutumaan guututti dadhabsiifne injifannoo irratti arganne jechuudhaan ibsa yoo kennu faallaa kana immoo dhaabbanni tokko yeroo wal fakkaatatti gabaasa ibsa kana faalleessuu fi pirezidaanti Doonaald Tiraamp fi akkasumas bulchiinsa isaa kan aarsu yookaan kan aarse qabate gadi bahee jira. Wanti aarii uume kun maal akka ta'e qabannee jirra. Maaliif wanta wal qabatutu isaan aarse guutuu isaa qabannee jirra. Oduun itti aanu loltoonni Israa'eel hedduun qormaata hamaa keessa jiru jedhamee jira. Qormaata keessa jiran irraa kan ka'e hedduun isaanii lubbuu isaanii ofii isaaniitti of galaafataa jiru jechuudhaan gaazexaan Israa'eel tokko gabaasa kana qabatee bahee jira. Guutuu isaa isin biraan geenna. Oduun itti aanu aangawaan Iraan haaraan Ayatollah Mushtabaa Hoominiin abdii kutadhu jechuudhaan Ameerikaa akeekkachiisee jira. Guutuun oduu kanneenitii fi kan biroollee akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Pirezidaant Doonaald Tiraamp halkan edaa rakkoo Iraan waliin qabaniin irratti hundaa'uudhaan ibsa kennee jira. Ibsi inni kenne kun immoo qalbii addunyaa hawatee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp fashaluu marii araaraa Ameerikaa fi Iraan gidduutti tureen wal qabatee gaafii dhiyaateef deebii kenneen Iraan waliin wanti iccitiidhaan hojjetaa jiru tokko jira. Wanta iccitiidhaan hojjetaa jiru kana immoo anaa fi namoota muraasa qofatu beeka. Kana immoo ammatti ibsuu hin barbaadu jechuudhaan dubbatee jira. Dhimma Iraan irratti wanti hojjetaa jiru tokko jira. Iccitiidhaan hojjetaa jirra. Anaa fi namoota muraasa qofatu beeka. Hojiin hojjetaa jirru kun immoo milkaa'inaan deemaa jira jechuudhaan ibsa kennee jira. Itti dabaluunis Iraan yeroo ammaa kanatti Ameerikaa waliin walii galuu fi Ameerikaa waliin mari'atuuf fedhii guddaa qabdi. Amma immoo iccitiidhaan akka waliin mari'annu nu gaafataa jirti. Mari'ataa immoo jirra. Marii icciti Iraan waliin gaggeessaa jirruun dhimma isii fixaa jirra jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, Iraan gara mariitti kan dhufte immoo abdii kutatuun miidhaan guddaan irra gahee jira. Abdii kutatanii jiru. Iraan abdii kutattee jirti. Irra caalaa immoo aangaa'onni isii abdii kutatu irraa kan ka'e nu wajjin yookaan Ameerikaa wajjin mari'atuudhaaf iccitiidhaan nu gaafataa jiru. Nu gaafatanii jiru. Baatiiwwan 6 darbaniif Iraan wanti ifatti hojjettuu fi wanti iccitiidhaan hojjettu walii faalladha. Miidiyaa irratti wanti isiin dubbattu waan biraa wanti hojjettus akkasuma jechuudhaan dubbatee jira. Yeroo ammaa kanatti uggura hulaa galaana isii irra kenneen Iraan akkaan miidhamtee jirti. Dinagdeen isii dadhabee jira. Uggura hulaa Hormuz irra kenne fi hulaa galaana isii irra kenne akka itti fufu barbaanna. Iraan immoo kun akka hin taane nu kadhataa jirti jechuudhaan dubbatee jira. Nullee kana iccitiidhaan qabne dhimma isii iccitiidhaan fixaa jirra jechuudhaan ibsa kennee jira. Pirezidaant Doonaald Tiraamp itti dabaluunis miidiyaa Newsmaak waliin haasaa taasiseen lola Iraan irratti baneen injifannoo argatu ibsee jira. Amma immoo injifannoo adda ta'ee fi guddaa irratti galmeessuu barbaada jedhee jira. Yookaan immoo garaagarummaa guddaadhaan injifannoo galmeessuu barbaada jedhee jira. Itti dabaluunis haleellaa Iraan irratti raawwataa turreen humni waraanaa Iraan kan lafoo, kan galaanaa, kan qilleensaa guutumaan guututti dadhabee jira jechuudhaan dubbatee jira. Waan hundaa jalaa barbadeessinee jirra. Wama tokkoyyuu harkaa hin qabdu jechuudhaan Iraan akka homaa tokkollee hin qabnetti dubbatee jira. Amma akkuma jirtu kanattu dhiifnee osoo ka biraa baanu taateeyyuu deebitee ijaaramuuf Iraan ganna 20 isii barbaachisa jechuudhaan dubbatee jira. Ammas kunis gahaa miti. Dhimma nikuleeraatiin wal qabatee Iraan gonkumaa sagantaa nikuleera isii qabaachuu akka hin dandeenye wanti ani barbaadu jechuun dubbatee jira. Ibsa Pirezidaant Doonaald Tiraamp kenne kana CBS News faalleessee jira. CBS News yeroo wal fakkaatatti gabaasa baaseen dhaabbata basaasa Ameerikaa waabeffatuun akka jedhetti ibsi Pirezidaant Doonaald Tiraamp kenne guutumaan guututti qabatama hin qabu jechuudhaan faalleessee jira.
Akka dhaabbatichi jedhetti dhaabbanni basaasa Ameerikaa ibsi kennuu fi ibsi pirezidaanti Doonaald Tiraamp kennu waliif faalladha jedhee jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp humna waraanaa Iraan kan qilleensaa, kan lafaatii fi akkasumas kan galaanaa barbadeessinee jira jechuudhaan dubbata. CBS dhaabbata basaasa Ameerikaa akkasumas aangaa'ota Peentaagoon hedduu gaafii gaafatuudhaan yookaan immoo yaada irraa argateen humni waraana Iraan akka pirezidaanti Doonaald Tiraamp barbadaa'e jedhu osoo hin taane ammallee kan yaadamee ol ta'uu ibsee jira. Iraan ammas humna waraanaa kan lafollee kan qilleensaatii fi akkasumas kan galaanallee gahaa qabdi jechuudhaan yaada kennee jira. Iraan ammallee diroonota parsantii 50 ol, misaa'eelota parsantii 60 ol qabdi jechuudhaan ibsee jira. Humna waraanaa gahaa qabdi. Humni misaa'elaa isii ammallee haleellaa bal'aa baha giddu galeessatti dhaqqabsiisuu kan danda'u jechuudhaan ibsa kennee jira. Walumaa galatti humni waraanaa Iraan ammatti qabdu Ameerikaan haleellaa marsaa lammaffaa irratti ni banti yoo ta'u taate haleellaa Ameerikaan irratti raawwattu qolatuu fi akkasumas haleellaa haaloo bahullee akka dandeettu yookaan humna akka qabdu ibsee jira yookaan beeksisee jira. Kaleessa galgala pirezidaanti Doonaald Tiraamp ibsa kenneen Iraan irratti injifannoo guddaa dorgommii hin qabne argadhe jechuudhaan injifannoo takkaa'u seenaa keessatti galmaa'ee hin beekne galmeessinee jirra jechuudhaan ofiis akkasumas bulchiinsa isaas yeroo galateeffatutti dhaabbanni biraammoo yeroo wal fakkaatatti ibsa baaseen haasaa pirezidaanti Doonaald Tiraamp taasise kana faallessee jira. Kun immoo pirezidaanti Doonaald Tiraamp fi bulchiinsa isallee akkana aarsee jira. Dhaabbanni istiraatiijikii fi qo'annoo idil addunyaa jedhamuun beekamu gabaasa qabatee baheen lola Ameerikaa fi Israa'el qindoominaan Iraan irratti gaggeessaa turaniin Ameerikaa irratti kasaaraan guddaan dhaqqabe jechuudhaan gabaasa qabatee bahee jira. Gabaasa qabatee baheen gabaabamatti Ameerikaa irratti kasaaraan doolaara biiliyoona 2.3 hanga doolaara biiliyoona 2.8 irratti dhaqqabe jedhee jira. Lola kanaan meeshaalee waraana Ameerikaa hedduun barbadaa'an jedhee jira. Kun immoo kan buufataalee waraana Ameerikaatii fi akkasumas humna galaanaa Ameerikaa irratti dhaqqabe ittiin herreegamne jechuudhaan ibsa kennee jira. Ameerikaan ragaa saatalaayitii dho'isuudhaan kasaaraan dhaqqabe kun uummataaf akka ifan taane taasifte jedhee jira. Ragaan kunis kan argame saatalaayitii Chaayinaatii fi Iraan irraa jechuudhaan ibsa kennee jira. Itti dabaluunis akka pirezidaanti Doonaald Tiraamp jedhetti humna waraana Iraan dadhabsiifnee jira. Humna qilleensaa, humna galaanaatii fi humna lafoo barbadeessinee jirra. Kan pirezidaanti Doonaald Tiraamp jedhu sirrii miti. Iraan ammallee humna waraanaa gahaa qabdi. Misaa'eelota hedduu akkasumas diroonota hedduu qabdi jechuudhaan ibsa kennee jira. Walumaa galatti lola Iraan irratti gaggeeffamee tureen Ameerikaa irratti kasaaraan guddaan dhaqqabe jechuudhaan ibsa yoo kennu yookaan gabaasaa yoo baasu pirezidaanti Doonaald Tiraamp fi bulchiinsi isaa akkaan dallananii jiru jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Oduun itti aanu Ameerikaa fi Iraan lola marsaa lammaffaa gaggeessuuf qophiin taasisaa jiran cimee itti fufee jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp Iraan sagantaa nikuleera isiitii fi misaa'ela isii guutumaan guututti yookaan hin dhaabne taate Iraan irratti haleellaa ni raawwadha jechuudhaan kan ibsa baase yookaan kan akeekkachiise yoo ta'u, aangaa'aan ol'aanaan Iraan Ayatollah Mushtabaa Kaaminiin immoo dhimma sagantaa nikuleeratii fi misaa'ela Iraan jalaa bahe dhimma misaa'elaa fi nikuleera Iraan irratti abdii kutadhu jechuudhaan Ameerikaaf dhaamsa cimaa dabarsee jira. Iraan dhimma sagantaa nikuleeratii fi misaa'elota isii dabarsitee eenyufuu hin kennitu. Kun qabeenya biyyaati. Qabeenyi biyyaa immoo biyyuma isaa keessatti misooma biyyattiitiif oola jechuudhaan dhimmi nikuleeratii fi akkasumas misaa'ela Iraan marii fi miti dubbiif hin dhiyaatu jechuudhaan pirezidaanti Doonaald Tiraampiif dhaamsa cimaa dabarsee jira. Dhimma Hormuzii wal qabate kanaan booda Ameerikaan Hormuzii irratti bakka hin qabdu. Bakka nuu kennaa yoo jettu taate Hormuziin gubbarratti odoon taane Hormuziin jalarratti bakka argachuu danda'u jechuudhaan akeekkachiisa cimaa dabarsee jira. Loltoonni Israa'el hedduun qormaataaf saaxilaman jedhamee jira. Loltoonni Israa'el hedduun dhiphinna keessa galuun dhiphinna irraa kan ka'e rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuun kan himame yoo ta'u, rakkoo loltoota Israa'el mudate kana furuuf yaalamus hin danda'amne jedhamee jira. Loltoonni Israa'el hedduun of ajjeesaa kan jiran yoo ta'u, hedduun isaanii immoo rakkoo yookaan jeequmsa xiinsammuutiif saaxilamuun himamee jira. Waggoota dheeraan booda loltoonni Israa'el ofii isaaniitii of ajjeesaa jiraachuu gaazexaan Israa'el tokko gabaasee jira.
Waraanni Israa'el immoo rakkoo kanaan akkaan dhiphina keessa gale jedhamee jira. Lola hedduu keessa kan dabarsan loltoonni Israa'el hedduun isaanii rakkoo xiinsammuutiif saaxilaman jedhamee jira. Rakkoo xiinsammuutiin saaxilamuu irraa kan ka'e hedduun isaanii ofii isaaniiti of ajjeesaa jiraachuun akkaan baay'ataa dhufuun yaaddoo hamaa uume jechuudhaan gaazexaan Israa'el gabaasee jira. Loltoonni yeroo dheeraaf lola keessa dabarsan kan of hin ajjeesine kan jiranis hedduun isaanii rakkoo saayikolojiitii yookaan xiinsammuutiif saaxilamuun dhiphina hamaa keessa jiru jedhamee jira. Haaret gaazexaa jedhamu akka gabaasetti torban dabre qofa loltoonni Israa'el 10 lubbuu isaanii galaafatan jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun baatii bitootessaa keessas loltoonni Israa'el 6 ofiin of ajjeesan jedhee jira. Bara 2025 keessa loltoonni Israa'el 22tu of ajjeese jedhee jira. Walumaa galatti of ajjeesuun loltoota Israa'el kun baatiidhaan hedduuf walitti aansuudhaan of ajjeesaa jiraachuun kan gabaase Haaret gaazexaa yoo ta'u, ofiin of ajjeesuun loltoota Israa'el kun immoo itti fufe jedhee jira. Loltoonni of ajjeesaa jiran kunneen kun kan dirqamarra jiran kun kan dirqama ofii fixatanii hojii loltummaa keessa hin jirres kan makatu jedhamee jira. Kan dirqamarra jiran yookaan lolaaf bobbaafaman kan Gaazatti bobbaafaman Libaanoosiif akkasumatti Sooriyaatti bobbaafaman bakka tokkorraa gara bakka tokkotti lolaaf yeroo socho'an yookaan sochoofaman dhiphina hamaa keessa galu jedhamee jira. Dhiphina hamaa keessa galu irraa kan ka'e hanga of ajjeesutti yookaan tarkaanfii ofirratti fudhatuutti sadarkaa itti deemametti dhaqqabame jedhamee jira. Waraanni Israa'el immoo rakkoo kana furuudhaaf baay'ee yaaluu fi baay'ee hojjetu beeksisee jira. Ta'ullee rakkoo kana furuu hin dandeenye. Rakkoon kun inumaayyuu daran dabalaa dhufe jedhamee jira. Kun immoo yaaddoo guddaa waraana Israa'el tahe jechuudhaan gaazexaan Haaret jedhamu gabaasee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Xiiqii Deelii Niwus oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana nagatti nu tura.